Tole, nagaan gooftaa keenya kan Yesuus Kiristoos baraaf lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa keessanii? Nagaa koodha. Galata Waaqayyoo. Guyyaa kana carraa jiraachuun nuu kenne. Yeroo kana fuula isaa duratti immoo dubbii isaa qabadhee akkan dhiyaadhuuf kan na gargaare. Isinis immoo akka dhaggeeffattaniif itti eebbifamtaniif carraa kan isinii kenne Waaqayyo gooftaan maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kallattumaan gara dubbii kootti nan ceena. Macaafa qulqulluu keenya Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa kaasee sagalee Waaqayyoo dubbisee achirra taanee dubbii Waaqayyoo wajjin ilaalla. Yesuus itti fufee, isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aa of keessaa dhabee maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Gad baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee homaa tokkoof waa hin baasu. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaaramee dhokachuu hin danda'u. Homtinuu ibsaa qabsiisee guboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf in ibsaa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedheen jedha. Gooftaa galanni guddaa siif haa ta'u. Dubbii keetti nuuf ibsi, nu wajjin ta'i. Hamaan qabama haa ta'u. Nagaan kee, araarri kee warra fagoo warra dhiyoora jiran hundumaatiif haa baay'atu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Mata duree sagalee Waaqayyoo har'a waliin ilaallu ashaboo biyya lafaa ta'uu yookiin soogidda biyya lafaa ta'uu waan jedhu irratti dubbii Waaqayyoo waliin ilaalla. Kutaa macaafa qulqulluu Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa kaaseeti kan ani dubbise. Kutaa kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni barsiisu fakkeenyaan isin ifa biyya isinii soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aasaa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree jedhee kan inni dubbatu. Anis mata duree kanarratti kan inni sagalee Waaqayyoo isinii qooduudhaaf dhiyaadhe. Tole egaa har'a addunyaa amma nuti keessa jiraannu kana keessatti hadhaa'ummaa baay'een, jibbi, qiimiin, rakkin, gidiraa baay'een addunyaa keessatti guutee jiru. Kana keessatti kiristaanonni warri gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amananne, gooftaa Yesuusiin fayyisaa keenya godhannee kan fudhanne addunyaa hammeenyaan hadhaa'ummaa gadi fagooti. Hidda hadhaa'ummaa lafa qabsiiftee hidda hadhaa'ummaa sun guddatee mukti isaa dagaagee ija baay'ee baratti godhachaa jiru. Kana keessatti nuti immoo kiristaanonni biyya lafaa isa amma keessa jiraachaa jirru kana keessatti hadhaa kan biraa daballee ittiin biyya balleessinu otoo hin taane, ittiin addunyaa kana mancaafnu otoo hin taane, addunyaa manca'e, addunyaa hammeenyaan guutame kana keessatti soogidda taanee mi'eessinee waan hadhaa kana gara waan gaariitti, waan hadhaa'e kana lafa qabate kana gara waan qajeelaatiif, gara wanta namatti tolutti, Waaqayyotti tolutti fiduutu nurraa eegama. Kanaafidha Waaqayyo kan inni nu barbaadeef, kan inni addunyaa kana keessa akka nuti jiraannu godheef, inni guddaan isaa nyaannee, dhugnee, uffannee akka barbaanne jiraannee akka nuti jiraannuuf miti. Waaqayyo kan inni nu barbaadeef inni guddaan isaa hadhaa biyya lafaa kana akka mi'eessinuufidha. Hadhaa biyya lafaa kana. Har'a biyya lafaa kana kaaba ishee yoo ilaaltan, kibba baha ishee, dhiya ishee yoo ilaaltan, biyyoota gurguddaatti jenneetu nuti iddoo guddaa kenninuuf yoo ilaaltan, hadhaa baay'eetu keessa isaa guutee jira. Kan nama ajjeesu, kan nama balleessu, kan jireenyaaf hin taane, kan nagaa namaa booressu hadhaa baay'ee jira. Maatii gidduu hadhaa jira. Waldaa gidduu hadhaa jira. Jireenya nama dhuunfaa gidduu hadhaa jira. Sadarkaa biyyaatti, sadarkaa naannootti, sadarkaa gandaatti, sadarkaa maatiitti hadhaan hammeenni guddaan jira. Hammeenna guddaa kana immoo nuti mi'eessutu nurraa eegama. Kanaaf isin soogidda biyya lafaati. Hadhaa kan mi'eessitanidha. Jireenya hadhaa'e, abdii hadhaa'e, dukkanaa'e, kallattiin harkaa kan bade,
mi'eessuu kan dandeessan mi'eessuun kan isinitti kennamedha. Kanaaf soogidda lafaa kanaati isinii. Soogidda lafaadhas. Kiristaanii tokko soogidda ta'ee biyya lafaa kana keessa jiraachaa jira jechuudha. Hadhaa mi'eessuudhaaf. Hadhaan biyya lafaa kana raasaa bara jiru kana keessatti nuti immoo isa raafamee kufuudhaaf jiru qajeelchinee dhaabnee gara jireenyaatti gullubbii isaa laafii mudhii isaa hiikkate jabeessinee dhaabnee waan barbaadamuuf sanaaf jireenya bara baraa sanaatiif akka ta'uuf dhaloota tumsuutu barbaachisaa jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Har'a garuu qooda hadhaa mi'eessinu hadhaa taanee hadhaatti hadhaan dabalame jechuudha. Hadhaan hadhaatti dabalame jechuun immoo badiisatu jira jechuudha. Jarri sun kan isaan gara Elsaayi dhaqanii mootota lammaffaa boqonnaa 2:19 irratti gara Elsaayitti iyyatan hadhaa bishaanichaatu biyya keenya balleesse. Namni isa dhugee nagaatti hin jiraatu dubartoota irraas ulfiin ba'a. Biillee gaarii yoo ta'e wanti hundumtuu gaarii yoo ta'e garuudha bishaan isaatu hadhaa waan qabuutiif hadhaa kanarraa kan ka'e dubartoota irraa ulfiin ba'a. Inni dhalate immoo hin guddatu. Rakkoo akkasii kana qabnaadhanii gara Elsaayi gaafa dhaqan Elsaayi waan biraan goone. Waan haaranaa fidaa qodaa haaranaa fidaa qodaa suphee irraa hojjetamu fuudhee ashaboo soogidda keessa kaa'ee bishaanichi darbate har'aa kaasee har'aa kaasee bishaanichi nagaatti jijjiirameera. Gara kee maal qabatee dhufa dhaloonni? Jireenya natti hadhaa'e karaa natti dukkanaa'e waan hin qabadhu dhabe kallattiin harkaa bade. Garanitti baqqadhuun dhabe waan qabadhu wallaaleera jedhee isa sitti dhufu. Maaliin deebii kennitaaf? Hadhaa isatti hadhaa irratti hadhaa dabaltamoo? Hadhaa isatti hadhaa kana jijjiirtee jireenya isaa qajeelchitee suphitee gara gooftaa agarsiifte. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Tole egaa soogidda biyya lafaa ta'uudhaaf maaltu gochuutu barbaachisa kan jedhu qabxiiwwan muraasa waliin ilaalle. Sana booda egaa nuti soogidda biyya lafaati yookiis ashaboo biyya lafaatiin የእንግሊዝ ጨዋ አይደለንም። Ashaboo Ingilizii miti. Ashaboo biyya lafaati. Biyya lafaa kan itti mi'eessu gooftaan lafa kanarraa nu qaba. Sadarkaa kamirra kan jirtan, seektara kamirra kan jirtan, mana mootummaa keessaa seektara kamirra kan jirtan, waldaa keessaa seektara kamirra kan jirtan, akka ati waldaa balleessituuf otoo hin taane, akka ati biyya balleessituuf otoo hin taane, Waaqayyo kan lafa sana si kaa'e ashaboo biyya lafaa taatee waan toora dhabe akka ati toora qabsiiftuuf sitti nama dhaga'e. Har'a biyyi keenya kan isheen dhabde nama barate miti, kan isheen dhabde hayyoota miti, kan isheen dhabde doktoroota miti, kan isheen dhabde namoonni baay'een du'aa kan oolan, mana yaalaa keessatti du'aa kan oolan, seektaroota gurguddaa abdii dhalootaan taa'amee eegame keessatti namoonni du'aa kan oolan, doktoroonni waan dhabaniif miti. Biyyi kan isheen diigamaa ta'e namni waan dhabame miti, kan barate kan hayyuu baay'ee jira addunyaa. Magaalaan keenya biyyi keenya kan isheen qabdu. Hayyuu jireenya namaa sirreessu bocutu garuu hin jiru. Kallattii kan agarsiisutu garuu hin jiru. Dhaloota kan oolchutu garuu hin jiru. Dhalootaaf karaa kan ta'utu, dhalootaaf jireenya kan ta'utu, jireenya kan itti agarsiisutu hin jiru. Nagaa biyyaa kan eegutu hin jiru. Biyyattiin akka ishiin goolamtuuf goolama irratti goolamni akka inni ka'uuf kan hojjetu malee goolamarraa nagaatti akka ishiin dhuftuuf kan hojjetu hin jiru. Kanaaf jeequmsi baay'ate, kanaaf hammeenni baay'ate, kanaaf rakkinni baay'ate, kanaaf lolli walajjiisuun badiisi ammaati. Kanaaf maal ta'uu qabna ree? Soogidda biyya lafaa argataane inni jalqabaa wal jaallachuu qabna. Wal jaallachuu. Firoota ko wal jaallachuurraa kan hafe fala kan biraan qabnu. Nagaan akka inni dhufuuf, jireenyi akka inni ta'uutiif wal jaallachuutu barbaachisaa. Wal jaallachuu.
Rakkoon jireenya har'a biyya keenya mudatu waldaa kiristaanaa mudatee jiru rakkoo qabeenyaa miti, rakkoo kan biraa miti, rakkoo jaalalaati. Rakkoo jaalalaati. Jaalalli immoo wal danda'a, jaalalli immoo wal baata, jaalalli immoo waliif obsa, jaalalli miidhama fidu, jaalalli karaa ittiin cabnu miidhamnu qopheessu. Waaqayyo akkasitti biyya lafaa hamma kennuufitti ilma isaa kennee jaallatedha. Ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Nus immoo wal jaallatu. Obboloonni wal jaallachuu, jireenya wal jaallatu qabaachuu, hafuura wal jaallatu qabaachuu. Gaafa wal jaallannuudha hammeenni akka inni iddoo gadhiisu kan ta'u. Jaallachuu. Qabxiin inni kan biraan oduu hamaa dhaga'uu dhiisu. Oduu hamaa dhaga'uu dhiisu. Bara keenya kana keessatti oduu baay'eetu jira. Oduu baay'eetu jira. Waldaa kiristaanaa dabalatee biyya keessa miidiyaalee baay'een amma oduu gurguddaa facaasan. Kan du'een jiraadha. Kan jiruun immoo du'eedha. Oduu baay'eetu addunyaa kana keessa guutee jira. BBC'n gurguddaan addunyaan kun ittiin wal diiddu, ittiin wal mancaaftu addunyaa kanarra faca'ee jira. Inni immoo jireenya kan kennu miti, kan kallattii agarsiisu miti, gara dhugaatti kan geessutu hin taane kan jireenya mancaasudha. Oduu gadhee obboloota gidduutti, firoota gidduutti, waldaa gidduutti, gaa'ela gidduutti oduu gadheedhaan dhaloonni mancaa jira. Waan ittiin ayyaanni namaa dabalamutu hin taane waan ittiin ayyaanni namarraa hir'atu. Qabxiin sadaffaan wal amanuu. Jireenya kiristaanummaa keessatti fakkeenyummaa gaariidhaan kan guute jireenyi jiraachuutu barbaachisaadha. Wal amanuu. Sadarkaa kamitti wal amanuu? Gaafa nuti wal amannee jiraannudha. Wanta hundumaa walitti dhiifnee, wal gargaarree, wal tumsinee, harka wal qabnee kan nuti deddeebi'uu dandeenya. Kanaaf firoota koo, isin soogidda biyya lafaadha. Mi'eessituu biyya lafaa kanaati. Biyyi nagaa dhabdi, kiristaanati mi'aa. Nagaan ishee deebi'a, jireenyi ishee qajeela, kallattii argatti. Koompaasii jireenyaatu kiristaanota harka jira. Koompaasii kana dhiifnee koompaasii kan biraa fudhachuun nurraan eegamu. Koompaasii kan biraa gaafa fudhannu koompaasiin keenya gara jireenyaatti kan geessu miti jechuudha. Koompaasiin gara jireenyaa geessu nutti kennameera. Kiristaanota harka soogiddatu jira, soogidda mi'aa. Waan mi'aa, waan jireenya qabu, waan foon isaa urgaa'u, jireenyaaf kan ta'u. Kana taanee akka argamnuuf Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Dubbii kanaatiif Gooftaa galateeffanna. Gooftaa kennaa lafa dubbiin kun ga'e hundumaatti ayyaanni kee faraarri kee dhaloota kanaaf haa ta'u. Biyya keenyaaf nagaan haa ta'u. Karaa hundumaatti nu gargaari. Hamaan ifameenni biyya keenya irraa qabamaa haa ta'an. Nu gargaari maqaa Yesuusiin.